Timbaradina, qabsoo uummata Itoophiyaa maraan bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalate. Paartiin kun uummata keessaa uummataaf kan dhalate, uummataaf kan dhaabbatu, hooggantoota jijjiiramaa fedhii uummataaf yaada tarkaanfataa qabaniin keessummaa shoora ilmaan abbaan gadaa taphatan paartiin murna xiqqaadhaan hoogganaman yaadama mo'attaa paartii balaalinaa filachuun yaadama ida'amuu tokkummaa tumsuuf jaalala sabdaneessummaa dhugoomsuudha.